Toleegaa barattoota barsiisaa Caalaan Ja'amaa guyyaa irraa jalqabee hawaasa anaatu isin barsiisa. Maali ijoolleen hanganuma barattoonni isitti hafan? Ijoolleen lulluqqachaa qaaxiraa bulti. Ganaadha dhufti. Barsiisaa Ingiliffaallee itti meexee hirriibaa kaaftee wajjin dhufti. Toleegaa barattoota gaafii takkaan isin gaafadhaa. Mee eenyu kanaa deebisu? Anaas sii deebisa barsiisaa. Tole, hawaasni Oromoo bikka meeqatti qoodama? Hawaasni Oromoo bikka afurii qoodama. Falmattoota, baqattoota, barattootaa fi lulluqqattoota barsiisaa. Sirriitti deebisee jira harka rukutaaf. Oromoon waan afureen kana keessatti argamti. Falmattoota, baqattoota, barattootaa fi lulluqqattoota. Karaan nama baasu barnoota ofii irratti jabaatanii bikka guddaa gahanii biyya ofii guddisuudhaami waan barataniin ummata barsiisanii. Sirri jettee barsiisaa karaan nu baasu kanuma. Barnootaan mul'ata kaayyoon Oromootaa. Barnoota keenya kan arraa jalqabuun duratti mee namni jecha sukkara jedhu fayyadamuudhaan himata kanaa uumu? Ana barsiisaa. Tole. Ijoolleen hogguu orraafattee pireedii lammaffaa irratti daree seentu hundi hogguu shaayii mi'ooytuudhaan lulluqqachaa qaaxiraa bulti. Kottu mee. Maali gaafiin xiyyeessiif hin galle? Mee sukkara bikka kamiif fayyadamte? Sukkarri shaayii keessa jira gaa barsiisaa. Shaayittiin naqee ni mi'eesseeni. Siitu shaayii dhaabaa fi bulagaa sanuu shaayii sukkarra hochiistee sukkara qaalewe kanaan. Namicha mataa faaqaa har'a maaliif afaan dhaabda? Eega gana maalikkiin jirtu eenyu si aarse? Nama tokkoon namarra waan anjee akka malee na aarse. Ayyooniin booksiin dhawee ilkeen liqimsiisin annamaa miti arguuf jiraata. Biroo kiyya hin jajjarin mee akka jajjaranii ilkee namarraa cabsanii obsi hin jajjarin takka yoo wallaale takka beekuu qaba inni balleesse ati irra jiraadhu irra caalaan namaa hagizee aara isaa ifi qabuu jechaan dhageenye ati irra caalaa namaa ta'uun feetu sabrii godhi inna allaha maa saabiriin namni tokko mallaa takka irra yoo isa qabale mallaa taanis kanniif jaalamoo yaali ilma namaati ilmi namaa dadhabaadha rabbi jecha irra dabriif rabbi jecha dhiis naas hin jee gosa kiyya kana dhagayi. Tole obboleessa kiyya galatoomi na qabbaneessitee jechoota gaggaariidhaan galatoomi. Reedii taatee na eede gaabillaa aleek an duraan ganaan hirriibaa kaasaa jeetiin dhufe. Haa nu kaasii deemnee buna keenya dhugnee sabtussaabit shaashaa jennaa. Maaliin reedii ta'ee si eegaa hin rafne akkanumattiin taa'aa bulee bikkuma na agartu kana. Maal taate? Namaan ani gawwaan tahin barnoota keetii jabaadhu nama ta'uuf tattaafadhu sammuu tee daleessisi sammuu tee bani jechaanii gorsaa baheetu sammuu banuu dhiisee afaan banee na arrabsee akka malee na aarse wayii na hambise. Kolkolou gorsi kee sammuu dhiisee afaan baneef gaa. Waa sammuun qabu filaa sammuu qabaate sammuu dhaabba namaan fi waanuma qabu si bane irra laaliin kun karra laaltuu miti bira kutii fi nu yaasi deemnee buna keenya dhugnee shaashaa yenna. Laalaa abadan hin dhiisu afaanuma nabbane san keessaan cafaqee ilkee soddomman irraa yaasee aara bahee Dr. Saddam geessee ilkee soddomman dhaabaaf malee akkanatti hin dhiisu. Gorsa na gorsitanii irraanfatte atis dalagadhu gaa ilma namaatii bar ilmi namaa dadhabaadha ilmi namaa ni balleessa takka yoo wallaale takka irra jiraachuu qaba inna allaha maa saabiriin. Irra caalaan nama hoggaa aara saafi qabu ati irra caalaa namaa ta'uun barbaaddu. Nama mallaa takka rasii qabale mallaa taanis kanniif jaalaan isa mooyi rabbiif jedhisi ilma namaati bar ilma namaa ta'ete ilma namaa anaa gubbaan qaare yoo barbaade deemee koo kaayedhu ilmi namaa marziidhaa bar arra si faarsee boru si arrabsaa bar arra harka si dhaweeti boru deebi'ee harkuma saniin dhakaa si haraa bar ilmi namaa toltuu ati 99 tolteef dhiiseeti dogongora kee guyyaa takkaa ol qaqqabaa bar ilma namaa deemee koo kaayedhu yoo barbaadde ati.
Assalaamu alaikum obboleeyyan kiyya qaqqaaliiwwan abdiin qabaa nashaaxaa gammachuu akka qabdan ammallee rabbii isin haa gammachiisu jecha arraan tanaa kiliinika ilkaanii Dr. Saaddaam kan tajaajila